jirtu hordoftoota chaanaalii Eelsaanii nagaa kooti jecha har'a viidiyoon qabadhee isiniif dhiyaadhe maayikiraafoonii waayirlesii K9 kan jedhamu sagalee guddistuudha. Sagalee guddistuu kana TikTok live yoo seentan yookaan YouTube warri jalqabdan sagalee guddistuun waan nu barbaachisuuf dirqama jechuudha. Isa kana jechuudha. Yoo bitamu haala kana fakkaata. Banneet ilaalla jechuudha. Banuu keenyaan dura kuni iddoo kanatti for type C jedha. For type C jedha. Yookaan immoo for iPhone jedha. Type C plus iPhone jedha. Bilbila jechuudha. Connecting ishiin connect itti godhamuu danda'u jechuudha. For type C Samsung Android dha. For iPhone bilbila iPhone qofaaf jechuudha. Iddoo kanatti yeroo tuqaan kun as ta'u type C iPhone dhaaf jechuudha. Kun jechuun immoo abbaa maayikii lamaati. Transmitii tokko jechuudha. K9 kun tokkoon ishii hin ilaalle jechuudha. Ani for type C Samsungin fayyadamu waan ta'eef bilbila for type C bite jechuudha. Ishee kanaan adda baafachuu ni dandeessu jechuudha. Warri lama fayyadamu barbaadan type C plus iPhone kan jettu tanarra yoo jiraate ishee bituus ni dandeessu jechuudha. Connectoriin ishee jechuudha. Connectorii ishee jechuun immoo ishee tana jechuudha. Ishee tana. Ishee tana jechuudha. Sana booddee maayikii lama qaba jechuudha. Sagalee guddistuu lama qaba. Haala kanaan taa'eera. Isheen kun qilleensi akka shedhee hin rakkisne fayyada jechuudha. Isheen gubbaa jirtu tuni. Isheen tun immoo uffata keenya irratti qabsiisuudhaaf nu fayyada jechuudha. Isheen tun uffata keenya irratti qabsiisuudhaaf nu fayyada jechuudha. Sana booddee isheen tun immoo chaarjariidha jechuudha. Isheen tun chaarjariidha. Akkuma bitameen chaarjii kan gochuu dandeenyu daqiiqaa 30 fi osoo hin baniin haala kanaan cinaa ishee kanaan chaarjii gochuudhaan USB kana adaptarii keenyatti gochuudhaan akkasitti chaarjii goona jechuudha. Yeroo chaarjii goonu immoo iddoo kana hin ifte jechuudha. Akkasuma isa kana immoo kun immoo silkii irratti yookaan immoo laaptooppii keenya irratti kana sagalee kana wal qunnamsiisuuf nu fayyada jechuudha.
isa kanas akkasuma chaarjii godhama jechuudha. Haala kanaan chaarjii daqiiqaa 30 chaarjii goona jechuudha isa kanas jechuudha. Sana booda kana laaptooppii keenya yookaan bilbila keenyatti connect goona jechuudha. Ishiin kun maanuwaaliidha. Haala fayyadamiinsa keenya asirratti nu taa'eera jechuudha. Asirraa dubbisuus ni dandeenya jechuudha. Introduction jedhee jira, how to using ni jira. Haalatti fayyadamiinsa asirratti ni jira jechuudha. Asirraa ilaaluunis ni danda'ama jechuudha. Kuni seeftiidha. Seeftii isaatiin yoo ilkeenyu kun akka hin caccabneef haala kanaan ta'a jechuudha. Haala kanaan ta'a jechuudha. Hanga meetira 20 fageenya meetira 20 irratti fagaattanii waraabuu ni dandeessu jechuudha. Amma connect gochuudhaan isin argisiisa jechuudha. Haalli itti connect gochuu dandeenyu amma connect nu ta'eera jechuudha. Hojjechaa jira jechuudha. Haala kanaan sagaleen isaa amma jijjiirama qaba jechuudha. Duraan haala inni ta'een waraabaa ture, amma garuu maayikiidhaan waraaba jechuudha. Garaagarummaa isaa sirriitti beekuun ni danda'ama jechuudha. Fageenya meetira hanga 20 ta'a hojjeta jechuudha. Baay'ee gaariidha jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Gatiin isaa 2000 baay'ee salphaadha. Gatiin isaa 2000 binnee ittiin fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Transmiiteriin isaa ishee kana, isheen kun tokko jechuudha. Maayikiin immoo 2 kana fakkaata jechuudha. Kun chaarjeriidha. Chaarjerii yeroo xumuru haala kanaan chaarjii gochuun ni danda'ama jechuudha. Haala kanaan chaarjii godhamuu ni danda'a jechuudha. Yeroo xumurru immoo ishee kana gadi qabneet kanas buqqisna jechuudha. Sana booda seevii godhachuu ni dandeenya jechuudha. Viidiyoon har'aa qabadhee isiniif dhiyaatee kana fakkaata. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf tura.